Pakistaanitti namni ganna 22 TikTokerii beekamtu ganna 17 hiriyummaaf gaafate isheen dinnaan mana ishee seenee rasaasaan ajjeesuu amane. Dubartiin Saanaa Yusuf jedhamtu wiixata darbe magaalaa guddoo biyyattii Islaambaad keessatti ajjeefamu poolisiin himeera. Namni yakka kana amane gaaffii jaalalaa inni dhiyeesse sababa diddeef akka tarkaanfii kana fudhate poolisiitti yoo ibsu, innis jecha amantaa fi waaqii kenneen irra deddeebiin ishee arguuf yaale milkaa'uu dhabuu dubbateera. Akka ragaa poolisiitti namni kun mana ishee cabsee seenee rasaasa lamatti dhukaasee bilbila moobaayilii ishee hatee sokke. Abbaan Saanaa mucaa durbaa tokkitti qabu dhabuu dubbateera. Baay'ee goota turtes jedheera. Saanaan ajjeefamuu isheen dura doorsifni kamuu irra ga'u hin dubbanne jedha abbaan ishee. Saanaan Instaagiraamii gubbaatti hordoftoota walakkaa miliyoonaa qabdi. Du'a ishee boodas miidiyaa hawaasaa gubbaa dhaamsi gaddaa guuteera. Barreessaan seenaa intara pirezidaantii Wiiliyaam Ruuto barreesse himatame. Falmitoonni mirgaa yaada ofii ibsachuu himatamu barreessaa kana balaaleffataniiru. Barreessaan kun seenaa intala pirezidaantii Wiiliyaam Ruuto beekamtii ishee malee barreesse. Shaaron Ruutoon barreessaa Webstar Ochoora Elijaa jedhamu ayyama ishee osoo hin gaafatin barreessuun maqaa ishee akka malee fayyadamuu himte. Kitaabichi mata duree Beyond the Name Charles Ruto and the Youth Uprising jedhuun ba'e. Kibxata kaleessaa barreessaan kun maqaa ishee akka gowwoomsaatti fayyadamee barreessuun to'atame erga himatameen booda balleessaa akka hin qabne jecha kennee wabiin gadhiifameera. Charliin dhimma kana poolisiitti gabaasuun booda adeemsa seeraa hordofaa akka jirtu himte. Himannaan irratti baname namni kun waayilota isaa kaan wajjin kitaaba kana caamsaa 22 dura akka maxxansee fi gowwoomsaan qarshii buufachuu akka barbaadu ibsa. Intalli pirezidaantii waa'ee qabiyyee kitaabichaa qeeqa dhiyeessite kan hin qabne yoo ta'u, ayyama ishee malee barreeffamu qofa kaaste. Qeeqxonni garuu waan seeraan ala ta'e hin raawwanne jedhani.